no tokko qofaaf maqaa tokko qofaan kan namni dhuunfaa tokko moggaafatee miti amma asii kaatee Ameerikaallee yoo deemte alhamdulillahi rabbil alamin Allahadhuma kunollee Awurooppaa dhaqi Eeshiyaa dhaqi kun Ameerikaa kaaba kibbaa deemi bakka tokkuma Afrikaa keessattillee Allah is Allah Allahadhuma hiika kan biraa tokko hin qabu achi yoo dhatte omosnoosnas biratti Jiisasii ta'e Yesuusiin ta'e achitti ammoo biyya Amaaraa keessatti immoo Yesuusiin ta'e achitti immoo Yesuu'n ta'u jijjiiramu jechuudha Yesuullee hin ta'u jijjiirraa hin qabu maqaa tokkoon jecha tokkoon ka hundi keenya walii gallu alhamdulillah Allah sanatti amanaa kara isaarra bulaa isaaf salaataa isiniin jenna dhaamsa kooti asumaani isin irratti neeresse afwan sabatti yooma sooftiin kun amma bitaa oluun kun gaariidha amma itti yaadameetuma osoo garri namni akka maaliif namni kun akka deemaa jira dhuguma abbaa fi ilma waliin rakkachuun kun gaariidha waaqa abbaa waaqa kiyyani du'e na jalaa garafanii duuriyyeen na jalaa tume je'ee yeroo taas akka booyuun gaariidha jedhee sootti yaadanii gaariidha akkuma sabaatti ummanni babbareedaan ummanni Oromoo ummanni kuni ummanni waa hubatu waa xiinxalee hubachuu danda'u kun waaqa keenya jalaa adurreen ajjeeftee naacha waa garafanii ajjeesanii je'ee namni akkamitti namni sammuun fayyaa akkana ta'uun nama gaddisiisa akka sabaatti meetti yaadaadha gara dhugaa koottaa tole waaqayyo duriyyeen garaftu waaqayyo ta'uu hin danda'u abadan abbaan kantiibaan magaalaa takka fakkeenyaaf Adaanech Abeebee nama magaalaa Finfinnee keessa waa balleessi tokko nama sanii jecha badii dhiisuudhaaf ifii hidhamuu qabdu sii galee nama sanii badii dhiisuu jecha ifii hidhamuu qabdu abadan gonkuma nama sanii badii achuma teesseeti dhiibaqaa sii dhiiseettiin malee ani ifii hidhameetiin sii dhiisa maal jechuu egaa waan guddiidha moo tole waa ifii hidhameetiin ansi fayyisaa ani si hidhameetiin si keettee Adaanech Abeebee hidhamuu qabdu jechuudha Abiyyiin amma nama Itoophiyaa keessa waa balleesse jecha ani eegaati waa balleessite Abiyyiidha gaa fakkeenya bulchaa Itoophiyaati gaa ani eegaati waa balleessite hidhameetiin atiin kun ba'uu qabda maal jechuu afaan kun isinii gala amma jira afaan akkanaa kun waaqayyo guddaan kasamii fi lafa tana uume ka nama kana uume duuriyyeen qal 30 gurgurattee siinaayecha du'ee fannifamee sammuun nama nagayaa waan kanuma fudhatti Allahu akbar rabbiin kana jala isin abaasu akkuma sabaatti rakkoo dhechuu barbaadeeti akkam jettee isaa waan kanarratti ila kana geggeessuu qabani balaaleffachuu qabani sadi waaqessuu afur waaqessuu kana sadi waaqessuu kana jala duula geggeessuu qabani la namni akkamitti akka qorate akkamitti akka subate yaa maasha Allah wallahi warra hubatee akka qorate gara islaamummaa deebi'aa jiru kana gana ilma yoon abbaa waan madde ilmatu na kumataa afurri qulqulluu naan dhufne akkami guyyaa meeqa jennaan nan kadhadha maal kadhattee bulte yaa abbaa yaa ilma jedhee kadhatte afura qulqulluu hambiste kanaafi jedhe kanaafi sii galuu dide barsiisaan jette mucaan waan sabar maraata amma beekte hedduun huccuu keessa warra maraatirraa akkam dhugumaan Yesus kun waaqayyo hattamanu ni takkata sii galee warra baadiyyaa jedhu kan namni ittiin dubbatii yoo ta'e nama musliimaa bira hin jiraatii yoo ta'e malee waaqayyo akkamitti qabana namni duriyyeedha duriyyee garafe edaa waaquma duriyyeen garafte kun duboo ka ifiifuu duriyyeen garafte ka ifiifuu wayi waatee kadhachaa ture ammaan laa godhe jeetiin kadhadha nama ifiifuu duriyyee jalaaf nambisin maal akkamitti kadhattati nama duriyyeen osoo tumu jirtu duriyyee hundiisin duriyyee jalaa yaa waaqayyo jara baase eloo lama sooktanii kadhachaa ture ka duriyyee sanuu waaqayyo biraa kadhatee yaa rabbi na jalaa baase kadhachaa ture akkamittiin kadhadha namni sammuun fayyaa qabu akkamittiin kadhadhaan ifiifuu bara kadhachaa ture bar
Fiifuu duriyya san jala yaa rabbi na baasi. Qara soddomatti gurbaan na gurgurachuuf deema. Yaa waaqa kiyya xoofoo dhiphinaa kanarraa kaasi. Sujuudee addaan sujuudee lafasaa sujuudee waaqa kadhachaa nama ture. Waaqa kadhatu nama qabu. Ani waaqan qaba kan nama jiru. Nama an dirqii waaqan qaba jiru lakki ati waaqan qabdu ati waaqan uu ta'uu qabda. Lakki ta'uu hin qabdu ati ta'uu hin qabdu waaqan uu ta'uu qabda malee waaqan hin qaba jechuun kee hijiba. Ati hijibu jirta. Ati hin taane ifga qabdee biyya lafaa kanarratti gaafa dhuftee foon uffattee waan jirtuuf nama sodaattee gadiif qabdee foon uffatte malee ati namaa miti. Ani nama jiru ani nama lakki ani nama ati hin beektu ati namaa miti. Bagiddi maal jaangaa akkas waan akkana kanatu deemaa jira. Rabbiin isin haa qajeelchu gara dhugaa isin haa fidu gara shahaadaan itti fufa. Sillaaseen ni kufa barsiisni Yesuus itti fufa antikiraayistiin ammoo ni kufa warri faallaa Kiristoos deemu warra maqaa Kiristoos dhaatanii garuu Yesuus Kiristoosii wajji waliin beekan matumaa Kiristoosii wajji waliin beekan. Yesuus Kiristoos maal jaan beeytaa mul'inatti isaanitti nan himaa isin warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa isaanii nan jedhaa jedhe Yesuus Kiristoos ammatumaa isin hin beeku jedhaan warra maqaa keetiin raajii hojjenneerra warra maqaa isaatiin Yesuus maqaa Yesuus hin bayi maqaa Yesuus hin bayi. Maqaa Yesuus waan kana ta'e jechaa oolan kanaanii guyyaa sanatti mul'inatti isaanitti himee isin warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedhee mul'inatti isaanii lolaa jedhe Yesuus Kiristoos. Maqaa Yesuusiin raajii hojjechuun maqaa Yesuusiin du'aa kaasuun maqaa Yesuusiin jaamma fayyisne jechuun nama hin baasu. Abada nama hin baasu jechuudha. Warra akkasii kan dhufan Yesuus Kiristoos waan dubbatee jiruuf jechuudha. Namni dhugaan Kiristoos hordofu Yesuus Kiristoos hordofu Islaama dhugaati. Namni dhugaan Yesuus Kiristoos hordofu Islaama nama Muslimaati. Kana jechuun Yesuus Kiristoos maal jedhee barsiise? Waaqayyo tokkicha jedhee barsiise. Kiristaanonni lakki Waaqayyo sadii ijaan. Waaqayyo tokkicha jedhee kan Yesuus barsiise isaan sadii gisee ijaan. Namni kun dhugatti Yesuus Kiristoos duukaa bu'u jira. Yesuus Kiristoos faalleessu jira jechuudha. Antikiraayistiidha malee Yesuus Kiristoos duukaa nama bu'u jechuu miti. Akkasi. Ayisa. Tacammar yoo. Diina yaas dhufeera dubbatu. Diina yaas niitoorkiin isaa baay'ee rakkisa. Afaan qabu. Afaan qabu. Akkas. Diina yaas. Dafa Ameerikaa warri garee wallaalaa jedhaa jirtanis dafa Ameerikaa gara rabbi tokkichaatti wallaalaan fi fuul jaldeessifaan isin wallaalchisen dhugaan garaa keessan keessa nama beekte akka inni illee dhugaan dubbanne inni nuuf beeka dhugaa akka hin dubbanne Yesuus duukaa dhugaan akka hin buune inni nuuf beeka isin illee ni beektan mul'inatti Yesuus Kiristoos barsiisee jira namni Yesuus Kiristoos duukaa deemu muslima dhugaan namni Yesuus jecha Yesuus fudhatu muslima dhageessanii namni Yesuus hin mormu warra maqaa kiristaanaa baafatee Yesuus hin mormaa oolu warra macaafatti ni amanna jiru jecha Yesuus hin fudhanne jecha Phaawulos hin deemu jecha akkasiiti jecha duuka buutuu Phaawulos nu rakkise barana bannaataa jechuudha maal jechuudha diina yaasin dubbattu waante gaari duuka buutuu Phaawulos jennee yaamna kana booda maqaa kiristaana jechuun duuka buutuu Kiristoos jechuu ta'e isaan Kiristoos duukaa bu'aan jiran Yesuus Kiristoos waan Yesuus Kiristoos hin barsiisin ka Phaawulos barsiisee duukaa bu'aa jirtan Phaawulos mormaa Yesuus Phaawulos xilaata Yesuus Kiristoos xilaata Yesuus Kiristoos kattee eenyudha arrabaaf bakka hin qabnu garuu okkotto obseen mee obsineet maal taate obsineet eenye naariniiti ati bu'aa jirta obsineet ol baatee dubbadhu gaammaan tana akka komantii sanii miti amma haasa ilaal obsineet
Akkam jirta haadha koo nagaadha. Maali bu'aa arrabaan tolku nu goote mee waan balleessine natti hime maal balleessine? Ana arrabsuu feete ni anuma arrabsi ilaalamma na arrabsuu feete walla dhiifuma sii godhee jedhaan. Na arrabsuu yoo ka arrabsuu suusii qabdu taate na arrabsi ilaalamma siifiin oofaa dhiifuma sii godhe maas. Osoo ati dura dhiifama sii godha. Waaqni lakki ani jireenya koo keessatti nama arrabsuun jaaladhu garuu nama soba sobuu argaa isaan jaaladhu jechaadha. Tona bira jiraattee ani yookaan na ajjeesta yookaan sin ajjeesa nama sobuun jaaladhu soba gadi naqii wanta hin beekne irraa hin dubbatin jechuudha. Yesuus Kiristoosiin wayit gaaffiin qaba jechuudha. Akkamiin beekuu dandeessi? Akkamiin beekuu dandeessi? Akka inni itti beeku moo jecha Yesuus Kiristoos ilaaleetiin jecha Yesuus Kiristoos ilaaleetiin jecha Yesuus Kiristoosii fi keessan wal garagarate. Maalummaa Yesuus Kiristoos ani namaa jee ati waaqa jettee ni bara. Ani namaa jedhe ani waaqa jedhe. Okey ani ilma waaqayyooti jedheera moo hin jenne? Maal jette? Ani ilma waaqayyooti jedheera moo hin jenne? Ilma waaqayyoo ta'uu isaatti amantaa? Ilma waaqayyoo rakkoo miti sanitti deebina ani nama jedhee waan nama itti amantaa? Tolee akka macaafaatti Yesuus Kiristoos qofa miti atillee intala waaqayyoo intala waaqayyooti miti. Ani mucaa waaqayyooti eeyyee. Akkas Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti obboleessa keetii miti. Waa'ee obbolummaa sanaan gaafatee nama. Yesuus Kiristoos obboleessa keetii miti. Inni waaqayyoo kooti. Obboleessa keetii miti. Dura naa deebisate eessatti beekta Yesuus Kiristoos? Obboleessa keetii moo Yesuus kun akka macaafaatti obboleessa keetii moo miti? Eeyyee obboleessa koo qofaa miti inni waan hundaa kooti. Haadha kooti abbaa kooti obboleessa kooti waan hundaa. Obboleessa keetii waaqessita moo waaqessitu? Amma kalli walliisa waan hundaa kooti jedhee akka waaqa kootis akka obboleessa kootis akka obboleettii kootis waan hunda kooti siin jedhe gabaabaa dubbii. Rakkoon qabu obboleessa kee kana maa ni waaqessita moo waaqessitu? Sitti me bar waaqayyoo kooti jedhee dura. Laa obboleessa kee tole akkana Yesuus Kiristoos Maarqos boqonnaa 3:35 irratti kana jedha. Namni jaalala waaqayyoo isa kan waaqa namni jaalala waaqayyoo kan godhu eenyu yoo obboleessa kooti obboleettii kootii jedha. Yesuus Kiristoos obboleessa keetii miti? Haa jedhu inni obboleessa kootis haa ta'us. Eessatti beektaanii? Wait eessatti beektaayu dhaloota jaanjessaa ooltuu gaaffiin koo kanadha. Keessan isinitti xiraa'e moo keessan irraan dubbifattanii? Yeroo takka ni dubbisaa qo'ime. Suuraa daa'imaa maaliif saas? Tiktoon isin adabaabar. Tiktoon isin adabaarraa kana suuraa daa'imaa ustaas. Dimsiin kiyya dhaga'amu ijoollee. Ammaaf qoosi biiftuu rakkoon qabu. Guyyaa dhumaa irratti argina. Inni waan hundaa kooti siin jedhe amma qobaatti obboleessa keetii jettee nan gaafate. Obboleessa kee kana ni waaqessita. Inni siin galchu gabaabumatti eessatti beekta Yesuus Kiristoosiin ati hin beektu kanaafuu nama hin beekne irraa hin dubbatiin isa beektu qofaa barsiifadhu. Waaqessitu obsineet maal taate miira keechaa bahi. Miira keessa jiru bar isa qomna garaa isaan jiran isuma dubbii dhugaa malee. Miira keessa jirta bara amma haaraa jirta. Dubbii keessantu nama aarsa isin sobdan sobarraa fagaadha yoggasicha namni tasgabbiidhaan isin faanaasa. Ustaadif samee maal sobee jedhame waan isin sobna sahaa fi dure maal sobee jedhaa gaafadhame sooma keessa sahaa baaftu waayee eegan sobdan jedhatani maal sobamee maal jedhan waan hin jirre maal jedhame waan barreeffamee hin jiraanne wayime haa himtu. Safuu dhabbu'a. Himi waan abbaa jaalee dubbadha ustaaz isinii mijjata. Okay. Eessatti beekta jalqabatti gaaffii koo naa deebisi Yesuus Kiristoos eenyudha? Eenyummaa isaa sirrii beekta? Niin beeka rakkoon qabu obboleessa kana ni waaqessa. Naaf ibsi eenyudhaan? Siifin ibsa obboleessa kiyya kana ni waaqessa jettee bira? Amma waa isa si gaafachaa hin jiru san si gaafadhe naa deebisi.
Ayyee siifin deebise. Obboleessa kee kana ni waaqessitaa mi'ati garuu. Oh my god. Isan si gaafadhe naaf deebisii obboleessu. Yesus Kiristoos kana ani nin beeka ayyee. Galiilaa keessatti wajji deemaa turre ayyee. Oh. Kan biraawo kanaafuun beektu kaa waa isaa irraa naaseen kanaa booddeetti. Galiilaa keessa gaara ejersaa fa'aa warra wajji deemaa turre ayyee. Okay, deemaa turte miti kanaaf iyyuu innati deemaa turte nama biraatu maqaa isaatiin moggaafatee jira waan ta'eedhaaf innaan itti waaqessuuf innati beektu tokko miti kanaaf iyyuu waa isaarraa naaseen kana booddee safaana deemaa turte qofa afaanan deemee dhiyaasaa dhumate. Ayyee. Tole inni Galiilaa keessa deemaa ture moo deemaan turre? Haa deemu maal rakkina qabaree yoo deemu. Deemaa ture moo deemne siin jedhu? Yoo deeme maanni? Bakka hundaayyuu ni jira bara. Aha bakka Galiilaa keessa namni deemaa ture sun waaqa moo nama? Gaaffii koo dura gaaffii koo naa deebisii waan atti na gaafatte. Galiilaa keessa inni deemaa ture suni Galiilaa keessa jechuun lafa onaa keessa ka deemaa ture sun inni akkasitti rakkachaa ture suni ilma eenyuti nama moo waaqa? Mucaan gaafa kan dhalate. Namadha. Allahu akbar. Kanaafuu Yesus Kiristoos waaqa siyya warra booda hin dhageen. Nama waaqessi taareeti. Yesus Kiristoos nama guutuu fi waaqa guutuudha. Galaatiyaa lama lakkoofsa gal dubbifadhu. Tole ati waaqa guutuu nama guutuu waaqessita moo waaqa guutuu waaqessita? Amma maaltu si galche ati eenyutti waaqessita mee keerraa naafisine keeyyuu eenyummaa isaa nama keenya akkasumatti nama xaafuraa waanuma hin taane fidee isinitti buuse waaqessitu eenyu waaqessitaati immoo qoye. Rakkoo ati nama guutuu waaqessita moo waaqa guutuu waaqessita? Ati eenyu waaqessita? Takkaati naa deebisii deebisee. Waaqayyo rabbii tokkicha waaqayyo guutuu waaqessu malee nama guutuu fi waaqa guutuu waaqessan. Mee eessa kamitti ani waaqayyo guutuudhaadha fidini? Bakka kamidha waaqayyo guutuu isaa ta'uu qabna. Yeroo waan ta'eef yeroo ta'u amma dhiisisan. Ati nama guutuu waaqa guutuu waaqessanaa jechaa jirta miti? Anamnaa ta'eera amma waa'een koorraa nan gaafatii naan kee barsiisa. Gamtokkeen isaa nama gamtokkeen isaa waaqa kana waaqessitaa jechuudha. Sin galchuu naaf ta'eera. Siftee? Tole. Mucaa Mariyam waaqessitaa mucaa Mariyam xiqqaasan gaafa kan dhalatee guyyaa 8 qaama saalaa murata. Maal rakkina qabaree murachuu? Tole qaama saalaa muratiin afeeroo jira. Waaqummaan keessa jirtu moo hin jirtu? Qaama saalaa karraa muratan san keessa waaqummaan jirtu moo hin jirtu? Maal jette? Qaama saalaa irraa muranii miti jechuun qaama saalaa kadhiiraa sana irraa muranii miti? Maal rakkina qabaree kun? Waaqa yeroo hankeessanii ciitii hankeessaa yeroo naga'u nyaata nyaachaan jira yoon ta'e nan anjala. Bukoo keessan gadi yaafadda isa waa isaa. Obsineet maal akkas hin ta'in kana waaqayyo akkas hin ta'in waaqummaan keessa jirti moo hin jirtu waan san keessa waan qaama saalaa irraa muran san keessa waaqummaan jirti moo hin jirtu. Amma oduu akkasii aabbiyaan bildinnaa akkasii irraa haasa'uuf hin dhufu haasa'an kan biraa. Irraa muran jechuun bilginnaadha. Dhaabeen. Aha, itti qaanfataa jechuun bilginnaa miti jechuun maqaa jira bar. Bilginnaa maqaa ni jira. Waa'ee qaanfachuu osoo hin taane nama guutuu yeroo dhunaaf jedhee nama ta'e waan ta'eedhaaf namni namuma kaanas. Eessaa qeemnaamni. Tole waaqummaan keessa jira moo hin jiru waan san keessa waan irraa muran san keessa waaqummaan jira moo? Amma kalli waa'ee isaa kanaaf iyyuu hin beektu waan ta'eef dhiisii waa'ee Yesuus Kiristoos otoo beekta ta'e waa'ee kanaafaa beekta kanaafuu dhiisii jechaan jira bakkeetti fufii keerraa dubbifadhu kee barsiisa. Amma gaa kanaafuu ati waan kana ni qaanfattaa jechuudha. Amma qaanfadhe dhiise waan nama galchuu hin qabu filiis dhiisaa jechaa. Keessan barsiifadhaa hin bulbulina waan kan beeknefa. Ummaa Kiristoos keessa Galaatiyaa sadii Kiristoos keessa yeroo takka waaqummaa Kiristoos keessa namummaa Kiristoos waaqummaa jiraa jaami macaafni. Tole ergi kas taatee mucaa waan irraa mucaa irraa muran san keessa waaqummaan jirtu moo hin jirtu? Qaama saalaa mucaa irraa muran san keessa. Foonidhaan. Foon san keessa waaqummaan jirtu moo hin jirtu? Amma gaaffii akkanaa dhaabinarraa.
Tole Maaltu si dinqe? Islaamummaa irraa gaaffii yoo qabaatti gaafadhuuti amma bakkaadhiisi. Tole siin galcha. Siin buusa ijoollee biiftuudhaa fi nama tokko gadi hin buusa. Eenyu gad buusa? Nama ho'iitu kaddeetii nama tokkoon gad buusa. Yeroo takka dhiiraan harkadde. Shamaraa wajjin haaseen jaaru macaafni asumaanuu obsineet. Shamaraa wajjin shamarri gabiittaa jiraattu yoo abbaa manaa qabaatte gaaffii ishii dhibi abbaa manaa si haa gaafattu. Hin dubbatinii jaamacaafni. Hin dubbatin jaakanaa jette. Ifama naa godhe hanqaan si jaasa. Maa isaan ma ol yaaftanii jaanjaa oltu miti wajjiniin hojiin qabdani sila. Kanaaf yoomeestanii ture. Macaafa seera macaafa abseersi hojii haasee bara. Amma walaa kabanyuuti waa'ee quraana keessanii barsiifadha namni si mormuun jiru garuu waa'ee Yesuus Kiristoos immoo hin beekta waan ta'eef eenyummaa isaa hin beekta waan ta'eef irraan dubbatiina. Tole bakka ni gaafa kaayyee. Tole Isa Mustafa. Yeroo takka maayii qabu dhoofsine. Tole Tamasgeen. Tamasgeen. Saggaa'e. Akkam jirtu Asaggish? Jirtu akkam nagaadhaati? Baga nagaan dhufte boo noori buna dhugi. Horaa baga jiraattan hundi keessanuu. Tole buna dhugdee misaalleen geera. Geera dhuguma boo. Asumaanuu misaa nyaattee baata kaa. Wajjumaan nyaanna bee. Afaan qullaa deemuun gaarii mana namaa dhufanii. Dhuguma keessani. Akkasi mee Yesuus Kiristoos kana maal jettee amanta? Yesuus Kiristoositti ni amantaami? Akka ilaaltu suma fakkaadhaami. Maal jette? Nama isaa dhugeeffatu fakkaadha moo akkamii akkas na gaafatte? Nama Yesuus dhugeeffatu fakkaata. Hafuuraa yeroo laalu. Hafuura sitti amaara jechuudha. Miti ati dhugeeffattu? Yaa dhugeeffadha. Hafuura akkamii sitti amaaramu? Hafuura hubannaati malee lakkii hafuura biraan qaban. Hafuura hubannaatiin qaba jechuun waa huba tokko hubadhee laalee. Murteessuu laalee amma fakkeenyaaf suuruma kee kana kan laalee hubadhee laalee murteessuutiin qaba malee waa biraati. Ghaybii waan fagoo rabbi malee namni beeku hin jiru. Dhugumaayi. Waan fagoo fakkeenyaaf gaara kana duuba waan akkasiitu tamasgeen kana boru waan akkasiitu waan jaamu rabbi malee namni biraan beeku. Ani immoo hafuura hubannaatiin jechuun tamasgeen kun haasaan sana kiristaana fakkaata moo musliima fakkaata nama Yesuus dhugeeffatu fakkaata moo waan akkasii laalee murteessa malee ani. Akkasi malee waan biraa hin beeku ani. Dhugaa keeti. Akkasi hayyee maal jettee Yesuus Kiristoos kana maal jettee amanta? Abbaa caalii dubbachuu feetanii? Hayyee waan biraa haasa'u jira fakkaata. Itti fufii dubbadhu maal jettee amanta? Dursa carraa kennuu keessanii baay'ee galatooma. Hayyee. Ani yeroo dubbadhutu waa kana baay'ee beekta. Ilmi namaa kun waan baay'ee garuu miidiyaa irra baanee waa kana haasa'ullee baay'ee ulfaatallee. Laali nuti amma asitti maa tamasgeen kiyya qabeeta si hubachiisa. Ilaa asitti himuuf diqoona carraa kennite yoo daqiiqaa lamaa wayi. Laala akka beektaa gaa nuti asirratti maa arraba irra hin jirru beektaa laala amma wal barsiisuu irra jirra. Gaafa jecha dhugaa wal barsiisan bari gara laafinnaan malee akkana walxixaa maal waliin jedhaati miti bari silsilaatumaan karaa seera qabeessa ta'een dubbii dhugaa waan ta'eef dubbii dhugaa wal barsiisu seera qabeessuma wal barsiisa mitiire. Dubbii jireenyaati dubbii jireenyaa wal barsiisuudhaaf seera qabeessa suuta itti wal barsiisuuf gaariidha. Dubbii jireenya biyya lafaa qofa osoo hin taane dubbii jireenya jennetaati bari amma wal barsiisaa jiru. Qarraati akkas dhugaa keeti. Kanaafuu ati Yesuus Kiristoos kana maal jettee dhugeeffattame? Yesuus Kiristoos hagatti amanee jammaree wabii lubbuutii yaati jedheetiin itti amaneetiin jira. Waaqa jetteeti moo ilma waaqayyooti jetteeti moo ergama waaqayyooti jetteetti amanta?
waaqa jiraataa isa dura jiru ka Abrahaam falleen dura jiru matsaafa Yohaanis 8:58 irraa dubbisuu dandeessa. An isa ka Abrahaam dura jiru sani isa Abrahaam dura ture jira beektaa. Isa Abrahaam Yesuus kun akkam jaabeeyta waan tokko laalee dhibe saggaa'ee bar macaafa dubbiseeti. Fakkeenyaaf Maarqos boqonnaa 3:35 dubbisee maal jedha beeytaa? Saggaa'e sagaleen kee ni jira garuu jira neetworkiin waa baga jiraate essay saggaa'e neetworkiin baay'ee dadhabaa bari na bira xiqqoo. irraa si haifatamu neetworkiin kunis. Maqaa Yesuusiitiin wanni isaan dandhamaman jirtu. Maqaa rabbii tokkochaati irraa siifadheeranu rabbi si yaadaleessisa. Amma Anuu siifadheeraa ka onnee keellee siifannu bakka isuma jiraataa beektaa isuma jiraataa achi qabatu beektaa isuma tokko. Akka barnootaatti nama isa mara beektaa. akkana saggaa'e Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos akkam jabeeta macaafa dubbise. Macaafa Maarqos eetu sammee na ta'e. Hayyee macaafa Maarqos irratti maal jabeeta boqonnaa 3:35 irratti. Boqonnaa 3:35. Eeshi. Namni jaalala abbaa koo isa waaqa irraa hojjetu hundinuu obboleessa kootii jedha. Jaalala waaqayyoo kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kooti, haadha kootis jedhee jira. Eenyu haadha kootisii harmee kootisii obboleettii kiyyasii obboleessa kiyyasii namni jaalala eenyu godhu je. Namni jaalala waaqa jiraataa godhe waaqa jiraataa nu isa sitta himee dhage. Oh my god akkasii migaa amma Yesuus Kiristoos waaqa kamii jaalala waaqa kamii jechaa jira. Yesuus Kiristoos jaalala waaqa kamii jechaa jira. Nama fakkeenyaa fi nama isa dhageeffate beektaa karaa inni itti agarsiise qofa itti gula deemu jechuudha. Karaan dhugaa jireenya qofa waan ta'eef nama karaa isaa qabatee gula deemu nama akkasiitiin jedha. Beektaa jireenya kee keessatti. Ati jaalala waaqayyoo ni gootu mongootu saggaa'e. Dasmaam kaa akka biyya jaalala waaqayyoo godhu iyyuu hin jiru biyya lafaarra. Yesuus Kiristoos jaalala waaqayyoo ni godhaami. Yesuus Kiristoos fakkeenyummaadhaaf malee kan gara biyya lafaa dhufe eenyudha? Amma gaa ati obboleessa Yesuusii mira akkasitti akka amma jenne kanatti ati obboleessa Yesuusii jechuudha. Amma sitti himu. Laala ati obboleessa Yesuus Kiristoos akka fooniin gara biyya lafaatti dhufee dhalateetiin obboleessa. Na dhageeffadhu ka carraa naaf hin dhiifamu. Ayyee. Akka gara fooniitiin gara biyya lafaatiin gara maramii durbittiirraa akka dhalateetiin Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhalachuuf obboleessa kiyya dhageeffadhu. Foon qofaa miti. Lafee dhaanfachuu jirta waan. Carraan kiyya bare amma carraan kiyya waan ta'eef carraa. Foon lafee malee ni deema saggaa'e foon lafee malee ni deema. Foon lafee malee deema. Foon jechuun maaf dubbii dalla dubbatta dubbii maaf addan dubbanne dubbii jireenyaa dubbatan dubbii nafaan dubbatan bara. Foon jechuun biyya lafaa namni lafeen dagatamuu qabdu jechuu kiyyaaf hin jiran dhiifama naa godhe. Indee adam dubbii akka faallaa miti dubbii beektaa dubbii dhugaa dubbanne malee lafeen foon lafeen foon malee amma dubbii faallaatii miti dubbii jireenyaati kan dubbataa yeroo bara. Dubbii ati amma kadalla qaqqabdu kanaa miti maqaa Yesuusiti. Ayyee itti fufi dubbadhu yaada ta'e. Kanaafuu foon akka lafeerra hirkatee jiraatu hin beekama. Foon lafeerra hirkatee lafee foon qabee jira foon lafeerra addadamuu isaan beekama. Kanaafuu dhiigaa fooniin lafarra dhalate gaan jedhan ilmi namaa lafarra gaafa dhalatu dhiigaa fooniin dhalata. Lafee illee qabaa lafee qaamni isaa guutuu kan Yesuus kan gooftaa itti dadiin jira keessa isaa. Kanaafuu. Edaa Yesuus kana gooftaatu dade. An dubbii amma na dhageessu an bu'u. Laa hin bu'in saggaa'ee kiyya. Ka ilma namaa sitti hima jira waan ta'eef na dhageeffadhu ka
Akkaataa amma gaa mee Yesuus Kiristoos takkara walii haa gallu amma gaa akka walii gallu goonee yaana amma mataa mureeti mataarra tolchinee yaana amma biraa anillee salaan inni biraa gahee jira. Tole Yesuus Kiristoos waaqaniin qabaa jira waaqanii qabamuun qabu jettee amantaati. Animo. Yesuus waaqanii qabamuun qabu. Yesuus Kiristoos akka waaqa ta'e waaqa jiraataa isa durii akka ture fakkeenya ta'uudhaaf jecha akka ilmaatti gara biyya lafaatti dhufe amantoota. Rakkoon qabu waaqaniin qaba jeemuun jenne Yesuus. An kana ragaas ta'e maaraan amantu gadam. Yesuus Kiristoos fakkeenya ilma namaatii fi ilma namaatii gara biyya lafaatti dhufe. Dhaggaa'e Yesuus Kiristoos waaqa nan qaba jedhee ramoon jenne gaafa biyya lafaa ture sun. Fakkeenya akkaataa namitti hin baratuu fi akkaataa namitti isa hubatu beeksisuudhaaf. Fakkeenya haa ta'u rakkoon qabu niin qaba jedhee mun jennedha malee amma fakkeenya haa ta'u waan biraa haa ta'u rakkoo miti. Ilaa wasitti ta'e maal dhaggeeffadhu afaan tokko qofa naa kennita. Dhaggeeffachuu jira ni qabamu jedhee mun jenne. Miti ati amma kan jiroo kennaa kana dhiisi Yesuus Kiristoos karaarra deemaa gaafa bal'aa banaa ture gaafa duudaa dubbisaa tureef iyyuu fi gaafa namni hundi isaa harka isaatti fayyaa ture iyyuu namni isa amanne jechuudha. Gaafa inni diinii garaagaraa hojjetaa ture iyyuu jechuudha. Namni waan kana dhaga'uu barbaadu namni waan kana dhaga'uu danda'u nama onnee isaa waaqii ija keessaa baneef malee hubachuu hin danda'u. Amma ni namana amma Yesuus Kiristoos baatoo mana beeyta zaggaa'e. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e amanta. La waaqa miti Yesuus Kiristoos ani waaqa miti ji ani nama je Yesuus. Yesuus Kiristoos nama. Ani nama je dubbate ofii isaa dubbate. Akkamiin osoo nama ta'e fakkeenyaaf biyya lafaa kana irratti fooniin dhalachuu isaatiin nama. Hafuuraan ati mee fakkeenya akkaataa isaatti nama itti fudhattee maalidha? Akkamiin nama fudhatte? Fakkeenyaaf biyya lafaa kanarraa isatu nama je. Na dhaggeeffadhu nama jechuun fakkii ta'e ma? Nama jechuun foonii dhalachuu isaatiif nama. Akkasiin jeeti. Fooniin biyya lafaa irratti dhufuu isaatiin nama sitti ma dhaggeeffadhu mee? Akkasiin jeeti. Kanaafuu akkana godhamate. Saggee yeroo akkasii himame akka Yesuus Kiristoos akka jee amanu siimuu yeroo takkan. Yesuus Kiristoos ilma Maariyaamii ilma Rabbiitii miti ilma Rabbiitii miti ilma Rabbiitii miti inni gartee waaqasii miti ilma Maariyaam ta'uusaa immoo inni ulfoofta Luuqas boqonnaa tokko lakkoofsa 30 irratti inni ulfoofta ilma isin deessa jaamee waaqani deessa jenneen ilma ni deessa jaameen tole ilmi kun immoo ergama waaqayyootii jedhe yeroo takka ni fitadha. Yesuus Kiristoos ani ergama waaqayyootii jedhe eessa jee fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Yesuus Kiristoos ani waaqayyo tokko keessa dhugaa Yesuus Kiristoos isatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati jee ani ergamaadha jee Yesuus Kiristoos kun ammoo hayyee ergamaa ergite maaliif jaamaa banaa ture du'aa kaasaa ture akka Laazaar fa'a maaliif du'aa kaasaa ture jedhee yoo na gaafatte ibsu jira dhaga'u jirtaabi. Dhagaafata jira maal dhagaa. Du'aa kaasaa maaliif ture jaamaa banaa maaliif ture wanni inni hojjetu kun maalidha jettee na gaafatte. Hiina jira jeegaa. Jedhaa dhaggeeffataara bar. Hayyee yoo akkas jettee na gaafatte bari Yesuus nama Naaziree kanaani waaqayyo dinqii garaagaraa hojjetee jira macaafni hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti mee banadhume akkas jedha 22 maal jedha isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhaggeeffadha waaqayyo harka Yesuus nama Naazireetti kanaan hojii aangoo isa dinqii fi milikkita garaagaraa isin beektan isin gidduutti hojjetee Yesuus Kiristoos kana nama fudhatama qabu isa taasisee jedha. Yesuus Kiristoos kana eenyutu harka isaatiin dinqii garaagaraa hojjetee waaqayyo tokkichatu isa harka Yesuus nama Naaziree kanaan dinqii garaagaraa hojjetee. Dinqii Yesuus garaagaraa hojjetaa ture suni dinqii Yesuus Kiristoos ofii isaan danda'u. Akkuma Yesuus Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u. Akkan dhagayeetti na murteesse. Firdiin kee qajeeraadha jee bakka biraatti illee dubbatee jira. Firdiin kee qajeera. Anoo yaada koo duukaa bu'uun barbaadu yaada isa ergee duukaa bu'uun. Mee qoy taragaaggayi ka afaan waan ka afaan murteessee hin danda'u
Efi godheen danda'u jedhu eenyu namni waan san jedheen Yesus. Yesuus afaan ifiiti immoo maxaafa san dubbisime maxaafa kam Tole baasi sibira jira macaafne. jira natti hime Ayyo Yesus Kiristoos humna xiyyaarummaa gochuun danda'u bakka jee baantaami. humna kiyyaa homaa gochuu hin danda'u. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa badi. Boqonnaa 5 lakkoofsa 30. Waa dubbisi. Barattee boqonnaa 5 lakkoofsa 30. Abbaa Jaalee. Maal jettee? Dubbachuu feetan dubbadhaa jechuu barbaadeeti. Ganaman dubbadde taap koppiliingii kana godhanii uummanni kun. Piliis godhame. Ayyee. Dhaggaa'e barattee? Qaasee dhimma taragaagay. Ayyee abshir haadha koo rakkoo hin qabu. Ahuna meskin bari. Ahumna kiyyaa homaa gochuun danda'u jechuun bari. Bariin jeen amma akkasii miti gaalaal akkasii miti gaa. Jedhee moo hin jenne? Ahumna kiyyaa homaa gochuun danda'u. Yeroo san waa'ee maanii barsiisu ture. Maanii barsiisaa ture bari. Yeroo san waa'ee maanii barsiisaa jire. Maa hubattame akkamii hiikattame maxaafa kana? Yeroo takkamii. Ustaazisa ammuma boqonnaa kan isee fi ammuma boqonnaa argatee ammuma soqee itti ba'e ammoo hiikkarra si kennuuf ta'a. Hiikkarra kan nuti. Hamdi yoo jiraate dubbadhu yeroo takka bunaan dhugee dhufa. Afaan nama tokko qofaan dubbadhaa malee afaan nama baay'ee dhagahuun barbaadu bare amma carraa isiniin kennine waan ta'eef nama biraa. Dhaggeeffadhaa ka amma isinii hima. Hafuura qulqulluudhaan malee hafuura qulqulluun namni biyya lafaa kanarratti dhalate haga amma hafuura qulqulluudhaan qaama qulqunnamtii otoo hin geggeessin hafuura qulqulluudhaan fooni biyya lafaarra akka dhalate tokko illee hin jiru. Kanaafuu Yesuus Kiristoos har'allee borullee haga bara baraan gooftaadha. Yeroo ta'e maal jettee? Eenyulleen kana mormee eenyulleen kana mormee ka'ee bira ga'uu hin danda'u. Kana itti gaafatama karaa dhugaan jireenyi isa qofa waan ta'eef isa amana. Isa haala karaa hin jiru. Dhaggaa'e. Yaa. Akka wal dhageenyu. Humna kiyyaa namaa gochuun danda'u. Yesuus jedhee nama jedhu. Dhaggeeffachaa jira bara. Jedhee man jedhu. Yesuus gooftaa gooftotaa nugusa nugusootaati. Ammallee teenaa har'allee teenaa borullee teenaa haga bara baraatti Yesuus nugusa nugusootaati waan ta'eef isa malee kanaan hin jiru. Jannati waan si gaafate. Amma lallabachuu dhiisiiti. Yeroo tokko waan dubbifna kana naa deebisi. Yesuus humna kiyyaa gochuun danda'u jedhee mun jenne. Waan gootu tokkorraa jammari dubbisi. Waa'ee maanii barsiisaa jira Yesuus Kiristoos gaafa isaa. Waa'ee maanii barsiisaa tokkorraa jammari dubbisi. Maxaafa keessaa luqqisaniitii miti ka baratan dubbatanii dubbisanii hubatan malee luqqisaniitii miti. Amma jedhee mun jennee qofa argaa. Luqqisii itti deebinaati jedheera.